Yooyya babaaroo tole galchumii san nagaa dhaggeeffattoota kennu dutarkaanfi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa san dhageessaa angalma Oromoo irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfi waraan gabroofata Itoophiyaa leelliftoo sirna bututtuu nafxanyaa irraa fudhate jabeesse akkuma itti fufee jira. Caamsa 13 2021 Abdii Foonteen Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujibaa aana Goorodoolaa gandi Mucoo iddoo addaa Qorkee jedhamuut Tsibraan Odaa Doolaa buttaan gannaalee siida gurraacha muraasi qundi Horommii tarkaanfi paatroolii irraa fudhate loltoota gabroofata Itoophiyaa jabattalaayyoo ejje sadii ammoo madoon adabee jira. Akkasumas loltuu konkolaataa gubbaatti hafte keessa namni tokko callaan lubbuun hafuun mirkanaa'ee jira. Caamsa 13 2021 bifuun wal fakkaatu galgalum kan Abdiin Oromoo waardiyaan Oromiyaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Tsibraan Tokko deeggarsa mootummaa biltsiginnaatiif uummata banaa bobba dhowwee namni geejjiba matooraaf konkolaataa qabuulleen hojii dhaabee hin qabneellee waan qabollaa dhiisee ba'u jedhee odoonni uummata ganda kee deemee sodaachisu Abdiin Oromoo irba kaachisee itti dhufu dhukaasitti baneen jabattalaayyoo ejjees 13 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gammeeshatiin kilaashii akaama 3 hidhannoo guutuu waliin boorsa duddaa meeshaa xixiqqaa hedduu jabduu booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Lolli keen jabaatee haqaraa caal itti fufaa guma gootowwan Oromoo guma dachee Oromiyaa haffalaa dhiigaf lafee heennan bilisummaaf walabummaa Oromiyaa mirkaneessinaa. Abdii Oromoo qabeenya Oromiyaa wobo zoonii kibbaa irraa gadaan gada xumur gabrummaa injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebana. Ashama akkam jirtu harka fuune dhaggeeffattoota oolmaa woboo oolmaan nagayaa injifannoo gooticha waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi kibba bahaan isiniif dhiyeessa an hawwii qalbeessaati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo tarkaanfii laaleessaa waraana impaayera bututtuu Itoophiyaa leellistoota sirna moofaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee mooraa diinaa baaraksee jira. Haaluma kanaan caamsaa 13 2021 Abdii fi wabiin Oromoof Oromiyaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessa socho'u godina Wallagga lixaa ona Gimbii ganda Suphee Hojukkaa iddoo addaa Fattagamii jedhamutti waraana luffistuu impaayera diigamtuu Itoophiyaa irratti ganama toora sa'a 12 irratti bakka isheen bulte waajjira ganda Suphee Hojukkoo keessatti dhukaasa itti roobsuun baarudaan macheessee hedduu ishii du'aa fi madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Irree rukuttaa isaa diina dhandhamsiisuu kan aadeeffate jajjabeen urjii lolaa loltuun akka kanniisaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Tsibraan Odaa Bulluq gaafa caamsaa 14 2021 godina Wallagga bahaa aanaa Giddaa bakka addaa Kumbee jedhamtutti tarkaanfachiistuu impaayera nama nyaataa sakattaa woboo jettee akka harrootaa walitti gobbitee yaatu irratti tarkaanfii jabaa fudhateen hedduu du'aa yoo adabu kaan ammoo madoo ulfaataa dandammii hin qabneen adabee injifannoo guddaan goolabee jira. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii walirraa hin cinne walitti fufiinsaan fudhachaa kan jiru gaafa caamsaa 14 2021 Tsibraan Gaaraa Abbaa Seenaa godina Wallagga lixaa Onaayiraa bakka addaa Bakkal jedhamtutti leellistoota impaayera nafxanyaa uummata Oromoo darartu irratti tarkaanfii jabaa fudhateen hedduu ishii du'aa fi madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Tsibraan Gaaraa Arbaa godina Wallagga lixaa ona Qondaalaa bakka addaa Macabaraa jedhamutti waraana gabroonfataa PPT haxxee hidhee haleeluun hedduu ishii du'aa fi madoo ulfaataan adabee jira. Caamsaa 14 2021 irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon kibba bahaa Oromiyaa konyaa Arsii lixaa ona Heeban bakka Gaggagaa jedhamu keessatti dursee eeruu qaruuxee irraa argateen ilmaan bofaa uummata Oromoo ajjeesuu fi hiraarsuuf bobbaate 12 galaafachuun 11 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Abdiin Oromoof Oromiyaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo godina Qellam Wallaggaa keessa socho'u gaafa caamsaa 14 2021 aanaa Laaloo Qilee Hoddoo bakka addaa Laga Shabboo jedhamutti waraana joonjooftuu sireeffii tokkoo fi ambulaansii tokkoon socho'aa turte haleeluun hedduu du'aa fi madoo dandammii hin qabneen adabee jira.
tarkaanfiin nuti afaan qawween fudhannu haga xumur gabrummaatti itti fufaa dhiigaaf lafee keenyaan Oromiyaa walabaanii ijaarraa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi kibba bahaa Oromiyaa irraa gadaan gadaa xumur gabrummaati injifannoon